Tadi sam. Oromo tokko god, Waaqa Oromoo tokko god, Waaqa Oromoo tokko god, Oromoo tokko nu god. Teessisa. Ta, yaada, ta. Baga qabsoo waraana bilisummaa Oromootti daramtan. Baga diina fira keessan adda baachanii beektan. Gamanumaan ta'e jalumaan teessis si qaarraa wajjaallan isin xiqqoo karaa banaaf. Ayyee Taanu. baga guyyaa ardhaa waliin geenna jaallan. Waraana Simee kana dhiisaa goraamee takkaa jaallan kaawwanni kaabdiiti ni yeroo alatti mee obboleewwan keenya kan mootummaan gabroomsaan umrii isaa dheereffachuuf jecha dhaloota waliin dhalanne obboleewwan wal nu lolchiisaa ture, waliin nu dhukaasisiisaa ture, obbolummaa isaanii beekanii qabsoo bilisummaa Oromoo dabalamuu isaaniitiif gammachuu guddoon nu dhaga'ama. Akkasumas warroota asirraa hafan kan mooraa diinaa jiran kan nu dhukaasuuf qophii qaban kan waan dhukaasaniif hin beekne waan nu lolaniif hin beekneefis gootichi waraanni bilisummaa Oromoo obboleewwan isaanii kan Oromummaa isaa beekee itti gad dhufe bifa kanaan gammachuun simatee akka aadaa Oromoo dhiigaan qabee dhiiga kaleessa mootummaan gabroomsaa wal nu jisiisaa ture sana dhiiga sana dhiigaan qabee dhiiga isaatti dabaluu jiraachuu isaa asumaan beeksifnaa jechuudha. Itti aansinee warroonni gadaaftan haala kana laaltanii warroota simannaa gooneef kana arguu jirtan waan ta'eef warri gadaftanis otoo yeroon isin jalaa hin dabrin seenaa keessan akka haaromsattan gara qabsoo bilisummaa Oromootti akka gad dhuftan kabajaan isin beeksif. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii lixaa keessa jiru bifa kanaan warroota obboloota isaanii ka qabsoo bilisummaa Oromoo dabalaman gammachuun simatee ufit dabalee jira. Warra gadafanis gammachuun simachuuf yookaan ufit fuudhuuf qophii guddoo akka qabnus asumaan isin beeksifna. Kanaaf deeggartoonni keenya uummanni Oromoo bal'aan akka nu gammachuu keessa jiru kanatti akka isin gammadanii fi akka isin jaalala irraa qabdan ni beekna. Obboloota keessan achi keessa jiran waraana mootummaa keessa jiran mootummaa gabroomsaa keessa as nu dhukaasu jiran gama keessaniinis firoottan itti dhiyaatan itti himtanii beeksiftanii obboloota isaaniitti akka dabalamanii fi qawwee diinaa nutti deebi'ee dhuka'u jiru kana diina isaanii deebisanii akka dhukaasanii fi yeroon har'a keessa jirru yeroo itti Oromiyaa walaba baasnee ummata keenya gabrummaa jalaa baasnu keessa akka jirru uf beekuufu beeksisuu akka qabdan asumaan isin beeksisa. Wabaa jirtu? Jirra. Wabaa jirtu? Jirra. Qabsoon tumurtii taa garbummaatti mufa. Ni dhufa. Fannoon liigan ni dhufa. Ni dhufa. Dura yaallan liigan tataraan galmaan ni geenya. Loltuuf gantuuf bakka laannu. Galaa dheebuun jilbiifannu. Baara tortoraa wayyaanee afaan qawweetiin jaarta afaan qawweetiin diinoo Oromiyaa walabaan ni jaarra. Wanta Oromaan bilisoomtuun falma lakkinnu. Bilikiin garboonna mootummaa wayyaaneetiin saamannu. Biyya keenyaan saamsinnu. Lolaa baranna. Lolaa lolla. Fannoo kan uummata Oromooti. Wabaa jirtu? Jirra. Wabaa jirtu? Jirra. Wabaa jirtu? Jirra. Qabsoon tumurtii taa garbummaa itti fufa. Injifannoon dhiigaan ni dhufa. Turree jaallan dhiigaan tattaraaraan galmaan ni geenya. Loltuuf galtuu bakka hin laanne. Beelaaf dheebuun jilbiifannu. Baay'ee tortoraa wayyaanee afaan qawweetiin jaarta diinee Oromiyaa walabaan ni ijaara. Alaabaa keenya nurraa Oromiyaa finfinneerra ni mil'isa. Injifannoon kun uummata Oromoo. Kanatti aansinee wanni uummanni keenya bal'aan hubachuu qabuu fi hidhattoonni mootummaa kana faana hidhatanii loluu jiran hubachuu qabdan lola TPLF fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Waggaa meeqaa fi gaafa biyya kana gabroomsanii uummata Oromoo illee gabrummaa jala cabsanii biyya kana hoogganaa turan
haa biyya kana haa qabatanii akka empaayiraa ta'aa bulchan malee biyya isaanii ijaaraa turuu isaanii illee dagachuu hin qabnu jechuudha. Uf ijaaraa turanii gaafa isaan biyya isaanii walaba baasanii biyya isaanii fi saba isaanii walaba baasanii bulchuuf karoorfatanitti mootummaan kaleessa isaan abbaa ta'anii fi bulchaa turan sun isaan irra duulee akka isaan lolaa turee fi gaafa irra duulee isaan lolee warri bosona seenee bifa riphee lolaatiin of qindeessee yeroo gabaabaa keessa mootummaa kana injifachuun nuuf barnoota gaarii ta'uu qabaa jechuudha. Hidhattoota mootummaa keessa jiranii fi uummata keenya sammuun gabroomee mootummaa kana deeggaruu jiruuf lolli warri isaan juuntaa jedhanii TPLF godhaa turte fakkeenya gaarii ta'uu qaba. Uummanni keenya lakkoofsaanis qabeenyaanis uummata sanaa walitti hin dhufu jechuudha. Garuu tokkummaa waan hin qabneef isuma lolaniiftu nu lola waan ta'eef qabsoon keenya bakka ga'uu hin qabne jechuudha. Garuu warri hammaan xiqqaatanii qabeenyaan isaan qabanis xiqqaa haa ta'u malee tokkummaa waan qabaniif gamtaan waan lolaniif maal godhanii mootummaa humna mootummaa guddaa jedhamee tilmaamamu sana yeroo gabaabaa keessa maal godhanii qulqulleessanii har'a ammoo lolli isaanii akka guutuu Oromiyaattu gara Oromiyaattus deemuutu akka jirullee beekuu qabanii jechuudha. Har'a lolli gama kaabaatii ka'ee kutaalee Oromiyaa deemu jiru kun haga Oromoon tokko ta'ee ilmaan Oromoo har'a mootummaa kana jala ejjetanii nu loluu jiran gama tokko deebee lolinitti gara Oromiyaatti akka dhufuu fi gabrummaa kaleessa sanitti deemuuf akka deemnus irraanfachuu hin qabu jechuudha. Kanaaf wanni TPLF injifatteef uummataa fi hidhattoonni isaanii illee gam tokko deebi'ee akka saba Tigireetti maal ta'ee jira waliin loluu jira. Nuti kalolamuus kaloluu jiruu fi kalolamaarus tokkuma jechuudha. Qaama lolaniiftu wal loluu jira. Kanaaf qaamni lolluuf akka wal hin lolle qaamni lolamuuf jiru deebinee akka lollu yaamicha isinii goonaa yaamicha keenya dhageettanii gara qabsoo bilisummaa Oromootti akka dabalamtan kabajaan isin beeksifna. Injifannoon uummata Oromoo.